Babaroota waliin galchuun nagaa jiraan VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22,25,31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Sadaasaan 11/2020 keessa jira. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii Ansooraa Halaqeeti. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoolee nagammallee manum kennaa hojjechuu jirra. Yoo mana hojjetan ammoo wanni cuftu akka gaaf biiroo hojjetanii kan teknooloojiin namaan qiqqixooftu. Kaleellee rakkin teknikaatii fi sagantaan keenya kalee qopheessin akka nu barbaanne nuun deemne tanumaafuu waan kaleessanitti himna keessaa guddaan waan armaan dura dabarsin irra dachaan kasi qubnuu qabaadhaa jenna. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waan addisanitti himna keessaa ammoo godina Qellem Wallaggaatiif Wallaggaa dhihaatti bilbilaa fi intarneetiin citee jedha warri lafa. Koongireesiin Federaalistii Oromoo ammoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa ammaan tana keessa jirtu ta'an irratti otoo agadin caalaallee nammaanne marii nami cuftii qooda keessa qabu ta'anii mari'achuu qabuu jedhu. Bulchoota addunyaa nam dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi Joo Baayidanii fi deeggarsi isaanii itti mo'utti jiran. Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo dubbiin tun falamaa waan qabduuf jedhaniitiin waan falmiin tun irratti muummee baatee gachuu jiran. Ta'an oduu keessatti itti deebina jaalannee nutti hima. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Humni qilleensaa kan Itoophiyaa maadhee diinnitti gargaarama jedhee yaade hojiin ala gochuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa juuntaa jedhee kan waamaa jiru gareen hoogganoota Hiwaat kan itti gargaaraman kuusaa boba'aa, kuusaa meeshaalee fi kanneen biroo qiyyaafata filataman jedhaman humni qilleensa Itoophiyaa barbadeessuusaa ajajaa akka ta'an meejor jeneraal Yilmaa Mardaasaa beeksisuu isaanii televiziyoonni Itoophiyaa gabaasee jira. Jeettonni bobba'an yoo siviilotatu miidhama jedhanii yaadan ituun dhukaasiin fudhatanii akka deebi'an adda baasaniis akka rukutan ibsameera. Humni badii jedhames hanga seera duratti dhiyaatutti haleellaan samiirraa gaggeeffamu akka barbaachisummaatti kan itti fufu ta'uun ibsameera. Gama kaaniin qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa 17 shakkiin hidhamuu poolisiin federaalaa ibseera jechuudhaan sabaahimaan biyya keessaa gabaasaniiru. Kunis onkololeessa 24 bara 2013 waaltaa ajajaa Maqalee jiruu fi waaltaa ajaja waraanaa giddugaleessaa kan Finfinnee jiru gidduu caasaa quunnamtii jiru kutanii TPLFif haala mijeessan jedhamee akka ta'e ibsameera. Kanneen hidhaman keessaa duraan hoogganaa koomaandoo yookaan jajjabee gaazii ka turan jeneraal Gabramadin Fiqaaduu keessatti argamu. Jeneraalli kun hanga guyyaa hidhamanitti hoogganaa kutaa quunnamtii kan waraana Itoophiyaa ta'uun hojjetaa turan. Waraanni Itoophiyaa deeggarsa humna alaa ituu hin argatin garee badii kan ittiin jedhan TPLF barbadeessuuf dandeetti qaba jechuun ministiriin ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa dubbataniiru. Uummanni Itoophiyaa raayyaa ittisaaf deeggarsa qabu jabeessee akka itti fufu humni addaa Tigraayis gartuu badii ittiin jedhe sana dabarsee akka kennuuf gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Mootummaan gareen finxaaleeyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraay odeeffannoo jettee fi soba ta'an tamsaasuu irratti argamaa jechuun odeeffannoo baasaa jiru irratti ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa ibsa kennaniiru. Gareen kun odeeffannoo dharaa tamsaasuu kan eegale mallattoo abdii murachuutii kan jedhan Dr. Qana'aan gareen kun raayyaan ittisaa humnoota alaa waliin ta'uun uummata Tigraay waraanaa jira jechuun odeeffannoon tamsaase sobadha. Raayyaan ittisaa garee kana seeratti dhiyeessuuf humna dabalataa hin barbaachisuun humna gahaa qabaa jedhan. Lolli amma gaggeeffamaa jiru yakkamtoota birmadummaa biyyattii balaaf saaxilan barbaaduuf gaggeeffamaa jirudha. Galmi waraanichaas garee finxaaleeyyii kana seeratti dhiyeessuudha jechuun ibsan ministeerichi. Gareen kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raawwatamaa jiru akka waraana waliinii fakkeessuun dubbatu garuu sobaa jechuun kan ibsan Dr. Qana'aan humni addaaf milishaan naannoo Tigraay immoo qaamolee badii dalagan kana dabarsee kennuu qabaa jechuun waamicha godhaniiru. የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ይሄንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን የለበት። humni addaa naannoo Tigraay fi milishaan naannoo Tigraay garee gochaa badii hojjetan kanaaf aantummaa agarsiisuu hin qabu. Lola kaayyoo hin qabne kanarratti hirmaachuu hin qabu. Wareegama hin barbaachisnes kaffaluu hin qabu. Kanaaf humni addaa kun loltuu keenyatti harka kennachuu qaba. Yoo danda'ame ammoo humnoota badii kana ofii isaatiin qabee seeratti dhiyeessuu qaba. Of bilisoomsuu qaba. Uummatni Tigraayis garee humnoota badii kanarraa bilisa akka ta'uuf carraaqqii gochuu qaba. Kanaan alatti garuu yoo na waraana jedhate ammoo akka barbadaa'u beekuu qaba.
akka tarkaanfiin irratti fudhatamu beekuu qaba. እርምጃ እንደሚወሰድ ደግሞ ማወቅ አለበት። Raayyaan ittisaa tarkaanfii fudhachaa jiru of eeggannoon raawwachaa akka jiru kan ibsan deeggarsi raayyaa ittisaatiif uummanni taasisaa jiru akka cimee itti fufu gaafataniiru. Ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qanaa yaadatamu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Hiwaatiif mootummaa federaalaa gidduu adda addummaan jiru gara walitti bu'iinsaatti ega jijjiiramee torban tokko kan guute yoo ta'u, raayyaa ittisa biyyaa humnooti addaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi milishoonni waliin wal ta'uudhaan Walqaayitti Xagadee fi naannoo biraas to'achuu isaanii ibsamee jira. Badiin waaltaa ajaja kaaba biyyattiirra ga'e gocha seenaan dhiifama hin gooneef jechuun kan dubbatan kadhiyeenya kana sooratarraa hojiitti deebi'an Leetanaa Jeneraal Baacaa Dabaleeti. Kaleessa Humaraatti dhiyaatee kan argamu magaalaa Maayikaadiraa keessa dhalattoota Amaaraa jiran irratti waraanni injifatame jedhame kan Tigraay yakka dugugamiinsa sanyii raawwate jechuudhaan kan haaraa muudaman bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Aaganyoo Tashaagar ibsanii gochi kun yakka mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti kan gaafachiisu jedhan. Paartiin badhaadhinaa ka bulchiisa naannoo ibsa baaseen lakkoofsa namoota ajjeefaman kanaa ifan goone jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahardaarirraa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo Tigraay duula waraanaatti seenuu labsee jira. Aangawoonni Tigraay ibsi baasan akka jedhutti waraanni isaanii haga ammaatti sochii ofirraa ittisuurraa akka turee fi kanaaf uummanni guutummaatti gara duula tarkaanfii fudhachuutti akka seenuuf ibsi bahee hubachiisee jira. Raayyaa ittisa biyyaaf TPLF gidduutti walitti bu'iinsi waraanaa ka'u yaadda'uudhaan namoonni bulchiisa naannoo Tigraay waajjaa keessa jiraataa turan godaanuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa seenaa akka jiran ta'uun gabaasameera. Qobboo ga'uuf kiiloomeetira 15 kan fagaatu yoo ta'u geejjibnis dhaabbatee jira waan ta'eef sa'aatii 4 lafoo deemuun dirqama ta'ee jira. Har'a ganama qobboo ga'uusaa namni dubbate tokko akka jedhetti sodaa nageenyaa guddaa jira. Obbo Salamoon Qalamuu namni jedhaman akka ibsanitti gaaffiin eenyummaa deebii haa argatu barnootas kan afaan itti hiikkanneen haa barannu jechuun waggaa 2 dura jijjiirama argame deggeruu keenyaan hidhaarra deddeebi'ee hojiirra ooluuf saaxilamnee jedhee waajjaa gadhiisee gara qobbootti ega dhufee baatileen darbuu dubbateera. Maayikaadiraa keessatti dhaloota Amaaraa kanneen ta'an irratti wanni dhaqqabe sun waajjaa sinanqatu jechuun godaanuu isaanii dubbatanii waa'een dargaggoota waajjaarraa ukkaamsamanii fudhatamanis nu yaaddeessa jechuu isaanii Masfinaa Raagee Daseerraa gabaaseera. Ergama Hiwaat fudhatanii magaalaa Hawaasaa dabalatee bulchiisa naannoo Sidaamaa keessatti namoota haleellaa shororkeessotaa geessisuuf yaalan jedhaman hidhuu waajirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera. Kanneen qabaman kun 5 miseensota Onag Shanee 20 immoo kan TPLF ta'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Hawaasaa keessatti walitti bu'iinsa gosaa dargaggoota kakaasuu danda'an qopheessaa turan jedhameera. Namoota badii geessisuuf socho'aa turan jedhameen alattis meeshaa waraanaa kan seeraan alaa qabamuu fi qarshiin sobaa meeshaaleen kontiroobaandii adda addaas kan qabaman ta'uun ibsameera. Boba'aan barmeelli 82 qabamuu Koomishinni Poolisii Bulchiisa Naannoo Sidaamaa Masaafinti Mulugeetaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Riqicha Finfinnee keessaa kan sochiin itti heddummaatu tokko jalatti boombiin dhokfame dhoowuu poolisiin ibsee jira. Dhoohinsi kunis nama tokko akka salphaatti madeessuun ala riqicha sanarratti balaan dhaqqabsiise hin jiru jechuun poolisiin Finfinnee ibsuun beekamee jira. Godina Qellem Wallaggaatiif Wallaggaa dhiyaatti magaalaan tokko keessatti akka warri lafaa jedhutti bilbilaaf intarneetii waan jettee fi namni akka fedhe wal arguu danda'utti hin jiru. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota odeeffannoo Oromiyaa obbo Geetachoo Balchaa immoo citiitii tana quba hin qabne jedha. Bulchoota telekominikeeshinii Itoophiyaa irraallee deebii argachuuf hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa oduun boonuu ergeen. Dargaggoo Kuusaa Dinqaa magaalaa Burraayyuu akka jiraatu dubbata. Jimaata torban darbee irraa jalqabee maatii isaa Qellem Wallaggaa keessatti argaman bilbilaan dubbisuudhaaf akka hin dandeenye kan hin dubbatu. Maatiin koo godina Qellem Wallaggaa jiraatu. Battaluma tokko maatii kootiif namni bilbila jedhanii gaafan bilbilinaa buufnee hiriyootanii feesbuukii irratti akka bus gaafan ilaalu waan tokko namoota shakkeen namoota
magaalaa ijoollufan makiinaan dhufan hin gaafadhu. Neetworkiin hojjetaa hin jiru, intarneetiin hojjetaa hin jiru naan jedhanii kanarraa kan ka'e erga gaafa jimaata galgalaatii maatii wajjin wal argine jechuudha. Yoo akka inni banamu sin beeku agarraa kunoo guyyaa 3 har'aan 4ffaa keessa hin jira. Nageenya maatii kootii baay'ee na yaaddiseera. Maatiin koo maal keessa akka isaan jedhan beeku. Dur yeroo hundumaa maatii wajjin ijoollee firaa wajjin qabannaa dhiyootaa wajjin qabannaa. Amma garuu rakkoo haaluma kanaan dura kan ji'a 3 ji'a 4 wal kaansaa ture citetu deebi'ee mudataa sodaachuu qaba. Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gaarummaa Tasammaa gama isaaniitiin maatii isaanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti argaman bilbilaan argachuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan. Kaleessaa kaasee mandiisiin jiru gara gindii kana gara dambidooloo kanas kaleessaa kaasee nu dideera silkiin hojjetu kaleessaa kaasee mandiitti bilbilee namne ayira Gullisoottis bilbilee namne gara dambidoolleettis bilbilee namne nama lafa maatiin jiru jechaadha. Naa bakka silkiin hojjetu bakka nama gaggaafannaan cufameeraan jedhan hundumtuu mokkoreera qabee fakkaata galgala bakka wal gaggaafataa turre cufameeranii torkiin hin jiru jennaan egaa kaleessa immoo gara taataa 8 waraana gad dabarsee gara gadiitti gad darbee dambidoolloodhaan jedhanidha egaa ijoollee Naqamtee keessa jiru kanatti bu'anii isaa nyaatan waaqayyo akka beekaa godhu jennee bakka wal gaggaafannee akkatti taa'aa jirra. Kanaan dura gara yeroo komaandii poostiin awwaajame sanaa kaase kan dhaabatee ture bakka eddasii immoo banamee ture immoo nagaan argame jennee itti gammannee turre. Tajaajilli bilbilaa godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii, Aayiraa, Gullisoo, Najjoo, Mana Sibuu, Qilxukaarraa, Boojjii Dirmajii fi Beegii keessatti addaan citu akkasumas godina Qilleen Wallaggaa, Dambidolloo, Gidaamii fi Anfilloota addaan citee jiraachuusaa gara sanatti bilbiluudhaan bilbilli hojjechuu waan dideef adda baafachuudhaaf yaalii godheen jira. Itti gaafatamaa Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa akkasumas immoo itti gaafatamtoota olaanoo Itiyoo Teleekoom Finfinnee jiran irraa dhimma kana adda baafachuudhaaf yaaliin goone waan isaan bilbila hin kaasneef ammaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilli kun torban darbe gaafa roobiirraa jalqabee addaan cituusaa akka dhaga'an sabaahimaa BBC sagantaa afaan Oromoo irratti dubbatanii jiru. Tajaajilli kun maaliif akka addaan cite garuu wanti beekan akka hin jirre dubbatanii jiru obbo Mulaatuun. Tajaajilichi erga citee dhageenye tajaajila kana banuu fi cufuun ammoo aangoon isaa nuuf hin kennamne jedhan. Hojiin isaanii akka riijiniitti tajaajila maamiltootaaf kennuu qofa akka ta'e dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf daataa moobaayilaa addaan cituusaa hooggantoota Itiyoo Teleekoom olaanoo ta'aniif beeksisuu fi deebii akka eeggataa jiranis kan isaan dubbatan. Dhimma kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa waan beeku yoo qabaateef jennee hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa bilbilaan gaafannee turre akkas jedhu. Tajaajilli intarneetiitii tajaajilli bilbilaa cituusaa odeeffannoo isaanii bifa kanaan qabu sababiin inni itti cite maalinni kan jedhu baay'ee odeeffannoo guutuun qabu dhimmicha sabbaadhaan kan hoogganuu fi kan kallattii irratti raatu warra federaalaa waan ta'eef odeeffannoo isaa bal'aan qabu. Garuu immoo haalli walqunnamtii bakkee garaagaraatti sababoota adda addaatiin cituutti akka danda'u odeeffannoo kanaan duras jira. Bakkee adda addaatti toorri diriirfame bal'aan isaanii karaa gajjallaatti bakkee adda addaatti sababa adda addaatiin ciccituu danda'a. Sanarraa ka'ee cituu danda'aadha. Bilbilli laayinii akka inni jiru odeeffannoo nan qaba. Lixas yoo ta'e Wallagga Lixaarraa naannoo giddiitti moobaayilii isheen ni hojjeta. Garuu immoo sababa adda addaatti inni itti cite maal akka ta'e ammaaf odeeffannoo guutuu isaan qabu odeeffannoo isaa qulqulleeffannee isin ilaachuu dandeenya. Tajaajilli keessumaa kan bilbila harkaa yookaan moobaayilii fi daataa kan 3G, 4G fi kanneen 2Gs dabalatee jechuudha kan addaan citee fi mootummaan tarkaanfii qaamota hidhatanii socho'an irratti fudhatuuf haala mijeeffachuudhaaf jedhanii namoonni dubbatan jiru. Tarii kanaan wal qabachuu danda'a? Kanaan dura yeroo ifatti tajaajilli bilbilaa naannoo sanarraa akka citu godhameen beekama. Namoonni bilbilaan doorsifamuun, bilbilaan waamamanii ajjeefamuun, humnoonni nageenyaa warra nageenya mirkaneessuuf adeeman rakkoon akkasii kun namoonni isaan beekama. Sanarraas ka'ee yeroo sana tarkaanfiin sun kan fudhatame ifatti sun maddatti ibsamee jira. Uummanni sin beeka ture kan yeroo sana. Kan ammaa tarkaanfii fudhachuun dirqamaa ta'eeti kan jiru biyya kana keessatti qaamni lama hidhatee socho'uun akka irra hin jiraanne ifatti ka'aa ture. Qaamni lama hidhatee socho'uu hin danda'u jechuun maal jechuudha? Humni mootummaa hidhatee nageenya uummataa eeguu danda'u isarra jiraata. Humni faallaa mormii qabu sagalee isaa dhageessisuu danda'u. Hidhannoon ala ta'ee ejjennoo mataa isaa qabsiisuu danda'a bakka jedhamutti keessumaatii addi bilisa baasaa uummata Tigraay jedhee kan maqaa kanaan socho'u kaaba irratti rakkoo uumamaa jiru sana caalaatti tumsuudhaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godheeti kan inni itti fayyadamaa jiru. Kanaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godhee itti fayyadamuusaa sana wajjiniin kan inni
inni itti fayyadamu humna abaa'oo shanii jedhee maqaa ofiis kennu. Humna kana immoo uummata keessaa karaa adda ta'een baasuutii fi caasni nageenyaa humna addaa poolisii Oromiyaatiif poolisiin idilee akkasumas milishaan tarkaanfii fudhachuutti jira. Kanaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf bilbila balleessuutu nurra jiraata karaa jedhuun wanti deemamu hin jiru. Tarkaanfii fudhachuun kun tureera waan ta'eef jechuudha. Wanti sanaan wal qabatu ammaa kana odeeffannoo qabu hin jiru. Tarkaanfii fudhachuun garuu cimee itti fufeeti kan inni jiru. Tarkaanfii fudhatamu kanaan karaa nagaa deemuu warri barbaadan karaa nagaatiin gara mootummaatti harka isaanii kennachaati kan isaan jiranii. Kan immoo karaa nagaa kana fudhachuudhaaf fedhan qabne immoo bakka qabatee saamichaaf ajjeechaadhaaf doorsisaaf kan bobba'e immoo mootummaan tarkaanfii nageenya mirkaneessuu olaanaa mirkaneessuu fudhachaati kan inni jiru. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilee kan turres ta'u sababa bilbilli hin hojjenneef ammaaf ittiin milkoofne. Kanaan dura Oromiyaa lixaa keessatti riphee loltoota meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan tajaajila bilbilaa fi intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Akka ibsi Koongireesii Federaalistii Oromoo dhiyootaan baas jedhetti siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wala'aatuutti deemuu jira. Tun dhaabbatteetiin mariin namni cufti qooda keessa qabu taa'uu malanii jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo lolii Tigraay keessa yoo warri harki dhiigaacha jiru seeratti dhiyaata malee hin dhaabatuu jedha. Tsahaay Daamtooti erge. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddesseeraa jiran. Humnaan lolaan rakkoo siyaasaa hiikuun waggaa 50 darbeessi bu'aa finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoon amma dhalate kun rakkoo siyaasaati. Ijaa kanaa waliigaltee siyaasa gubbaatti dubbatamee haa furamu isa jedhudha. Wal fixuun bu'aa guddaan fidu. Akka siyaasaatti wanti mootummaanis amanuu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni warra bosona jiranii innaa walitti bu'u nagarraa, namni innaa hidhamu nagarraa, innaa du'u nageenya hin jiru jechuun akkasumaan taphataa waan beeknu qabnaa jechuudha. Gara kibbaas amma karaa Gujii, karaa Maalii nageenyaa achiisa miseensi keenya nuu bilbiluu qabnaa jechuu kooti. Iddoo baay'eedha rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa miti jechuu kooti. Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Koongireesiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan Piroofeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran. Nuti amma keenya jira duruma soo ta'e amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'uu marii mootummaan isaa waamu warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture warri jaarsi biyyaa waamaa ture hunda keessatti innaa qooda fudhannu handhuura godhannee kan nuti socho'aa turre ammas socho'aa jirru waliigalteen biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida warri mormituus haa ta'u mootummaa isaa ta'u paartileen biyyatti socho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimookiraasii finna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaanii karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootaa dhufuu hin taane karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jedhu qabannee socho'aa turre. Ammas isuma qabanneetu isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warreen waggaattu simaa mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa. Kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko waggaa 50 keessa turre sakaa waggaa 30 keessa turre sakaa waggaa 2 keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture amma unaatti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya laga jeechuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira seeru dubbachaa turre dubbachaa jirra himaa jirra walgahii hundi waamu gubbaattis nuti kanuma waamna boordiin filannoo torban darbe naawame kanuma dhiyeessine waliigaltee biyyaa barbaachisa. Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalameedha kan jedhan Piroofeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan. Gara
filannaa kanatti ijaa deemaa jirru mootummaas gaafanneedha marii waliigalteen biyyaa haa uumamu jenne waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaan haa deemu jenne waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa lamaan darbe kana deddeebinee gaafachaa turre hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaan yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedha. Kana nu rakkise malee bari waan haaraa miti kun waan taanaa isaa biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'edha. Ni lola bal'aadha. Qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti ba'uu danda'a. Biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu hin danda'a. Kana hunda walitti qabnee walgahii filannaatti deemaa jira bara kana biyya kana gara tasgabbiitti deemsifnee gara nagaatti deemsifnee filannoo dhugaa ta'ee filannoo sabni biyya kanaa itti amanuu danda'u fudhachuu danda'u nagaas gara fuulduraatti biyya kanatti nagaas haa ta'u sirna dimookiraasiyaa haa ta'u fiduu danda'utti deemuun nurra jiraadha ergaan keenyaa jechuudha. Gama biraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. VOA afaan Oromoo meetirbaandii 2225 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Gamkaaniin ammoo raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irralleetti waan nam caqasuu jirtan kana halkan saate 4 irratti hir'isanii deebi'anii jirrallee caqasuu dandeettan. Bulchoota addunyaa Joo Baayidanii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi gammachuu fi yaada isaanii itti himuutti jiran. Taatullee akka gabaasaan VOA London jiru Henry Ridgewell jedhetti Chaayinaa fi Raashiyaanii waan falmiin filannoo tanatti baatu eeguutti jiran. Awurooppaa keessa lafti filannoo tanaaf namni akka malee gammadeetiin itti qiliidhame Baliina, Ayerland lafa dhaloota abutturoo Joo Baayidaniiti. Soddaa Joo Baayiden Loriitaa Bliwiitii fi akki Joo Baayiden filannoo tanitti moo'iyyuu gammachuu guddoo. It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just can't really put it into words, really. Gammachuun nurra buutee waan jennuuf akka itti jennu iyyuu wallaallee jette. Baayiden yooyyuu dubbiin afaanii baatu iyyuu hidda dhaloota dhawata. Hidda dhaloota isaa Irish jiru sun afaan iyyuu hin buutu. Biriitishin ammoo waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf jettaniitiin Ayerlaand gam kaaba. Joo Baayiden bara dabre keessa muummee ministeera Biriitish Boris Johnsoniin maxxanne Tiraamp jedhe. Johnson ammoo mootummaa Ameerikaa haaraallee waliin hojjannaa jedhetti sanbata dabre dubbate dubbii mamaa baase. I think there is far more that unites the government of this country and akka irra kiyyaatti mootummaa biyya tanaatii fi mootummaa Washington jiru akka dameelee qofaa duun taatinu waan gargar nu baasa caala waan waliin qabnutti irra guddoo jedha. Waldaan Awurooppaallee dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa tana Baayidenitti mo'ate jedhe. Ursula van der Leyen pirezidaantii koomishinii waldaa Awurooppaati. Together we will address pressing global challenges. The corona pandemic and its economic consequences. Climate change. Dhiba addunyaatti wal qarqaarra, koronaa itti wal qarqaarra, jijjiirama qilleensaatii fi eegumsi naannoo itti wal qarqaarra, jireenyi guddinni teknooloojii lakkanuma, nagaa addunyaatii fi waan hedduu waliin qabnaa'e. Taatullee akka ogeessii siyaasaa City University magaalaa London Inderjet Parmar jedhetti Awurooppaan waan ammaan tan jette kana malumaan of eeggachaa deemuu malte. Given the increasingly competitive environment, I think the US will continue to drive hard bargains. Akka wal dorgommiin jabaachuu jirtuufu akka namni wal gareera mataa wal qabuufuyyuu United States waan jabduu harka qabaachaa deemtise. Waldaa Awurooppaatiif Biriitaniin daldala irratti walii galuun waan xiqqoo miti. NATOon dhaabii wal qarqaarsaa Atlantik gam kaabaa jedhalleen akka Awurooppaan agancaal ol deemtu fedha jedha. Dubbiin tunin chaansilerii Jarmanii Angela Merkelillee mirkana akkana jette falee. Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter. America is and remains our most important ally, but it expects us. Amerikaan akkuma durii kaan hariyaa ta'e ta'aa jiraatti. Taatullee dhugumaanuu nagaa keenya jabeeffachuu akka mallallee hin humbeetteet. Akka herrega Awurooppaatti Amerikaan waan armaan duratti biyyittii hedduun hujii nukleer Iraan irratti walii galte inum deebitii jettee eegalte. Israa'el ammoo goggossitee falamti. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu yoo Baayideniin baggammadde jedhallee waan nukleer Iraanii kana maqaayyuu hin dhoomne. יש לי קשר אישי ארוך וחם עם ג'ו ביידן קרוב ל-40 שנה. I know him as a big friend of the state of Israel. Akka inni hariyaa jabaa Israa'el taa'een hin beekaadha. Ministeerri haajaa alaa Iraan Javad Zariif akkana jedhetti Tiwiiterii fi irratti barreesse. Tiraamp guyyaa 70 keessatti kuti nu ammoo agum jireenya jiruutu yaasum jirra. Nama alaa irraa nagaa eegachuun taphaafuu dansaa miti. Olloot kennooliin ammoo dhiphuu bal'innallee inumaa sumnaa jedha. Chaayinaan Ameerikaan gabayaa irratti wal lolte.
Miidiyaan Chaayinaa filamuu Joo Baayiden irraa waan hedduu abdata. Hong Kong lafti namni isii jijjiiran barbaaduu fi bulchiinsi Chaayinaatti hiriir ba'uu jirammoo Ameerikaan gam kanaan irree waan dhufti hin fakkaattu. Hooyi nama Hong Kong jiraatu akkana jedha afaan kaantoo saasa. I think at a time when totalitarian governance is rising in many. Bara mootummooti waan cufaayyuuf maan qabaachuu fedhan kan irratti Baayiden haga guddaan afaanum toloo afaanum nam guddaa haasasee jedha. Mootummooti Chaayinaatiif Raashiyaa hagammaatti diidumatti baasanii Joo Baayideniin ashuu bagga gammaddellee hin jenne. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoon Ameerikaatuun seera filannoon guunni jedheetiin seeraan gaafachuu jiraatullee Chaayinaaf Raashiyaa illeen waan seermoo seer malee miti kan irratti xuphii xuphiilleen afaan hin baane. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Wal waraansa Ameerikaa pireezidaanti Abirahaam Linkan walabummaan dachii irraa akka hin dhabamne mirkaneessuuf bakka beekamaa Geetsberg irraa namoota biyya isaaniif waamicha dabarsan. Jechi isaanii kun waggoota dheeraaf kanneen walabummaa Ameerikaaf qabsa'an kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dabalatee namoota biyyoota kabiroo keessaafis jajjabina ta'e. Har'a guyyaa goototaa kanatti lammiiwwan Ameerikaa dhiirotaaf dubartoota kanneen tajaajila waraanaa irratti bobba'an safuu dirqama isaanii akkasumas wareegama isaan baasan kabajaan yaadatu. Erga waraana keessaa gadamoo ja'anii yeroo dheeraa boodallee lammii biyya walabaa ta'uu jechuun maal akka ta'e mul'isa. Ayyaanni waggaa waggaatti 11 kabajamu kun kan jalqabame innaa qabsoo hidhannoo bara 1918 waraana addunyaa tokkoffaa xumuraan ga'ee qabeeti. Walitti bu'iinsi Eeshiyaa, Afrikaa, odolaawwan Paasifiik keessa jiraniif naannoo bishaan Ameerikaa kibbaa jiran akkasumas dirree lolaa Awurooppaa keessatti geggeeffame akka waraansa hundumaa xumuraan ga'ee godhamee fudhatame. Haa ta'u malee waraansi kabiroon ittaanee dhufe. Bara 1954 keessa pireezidaanti Dwight Eisenhower ayyaanni kun kanneen waraansaaf yeroo nagaa biyyattii tajaajilan kabajaan akka yaadataman akka ta'uuf labsan. Mootummaan keenyas hanga har'aa tattaaffii kana itti fufuudhaan gadamoojiiwwan waraanaa hojii akka argataniif gara jireenya siiviliitti ennaa isaan ce'an salphaa akka ta'uufiif gargaara. Guyyaan goototaa bu'uurri isaa waa'ee waraansaa miti. Injifannoo dirree waraanaa yookaan injifatamuu nama yaadachiisu. Fedhii naannoo babal'ifachuu yookaan fedhii siyaasaa leellisuuf hin kabajamu. Qooda isaa guyyaan kun akkuma biyyoonni akka Biriteen, Kaanaadaa, Afrikaa kibbaaf biyyoonni kanneen biroon gadamoojiiwwan waraanaa tajaajila isaaniif wareegama isaan baasaniif guyyaatti yaadataniin wal fakkaataa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Taardhataan tapuriitii waltajjaan nagaa jenne nagee Ansoora Lakeeti sagantaa afaan Amaaraatti taana. Agarsiituu hunda biyya midhaanii fi albuuda adda addaa. Baddaa fi gammoojjii gaarranii fi raara.